Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Isaat Afaan Oromoo qophii dhimma keenyaa. Qophiin kun qophii dhimma keenyaati. Qophii kanarratti haala biyya keenyaa, haala sabni keenya keessa jiruuf haala naannoo keenyaa ilaalchifnee beektotaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin marii goona. Akkuma kanaan dura gochaa turres har'as beekaa Oromoo tokko wajjiniin haala biyya keenya keessa jiru, haala saba keenyaa, isa darbeef isa ammaa, isa fuula duraattis maal gochuu qabna waan jedhu irratti muuxannoo isaanii irraa kan wajjiniin ittiin mari'achuu haasa'uu deemnu. Keessummaan koo har'aa obbo Leencoo Lataati. Obbo Leencoo maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Isaat Afaan Oromoo qophii dhimma keenyaatiin baga marii kanarratti hirmaachuudhaaf dhuftanii hin jedhaa. Afeerraa keenyas immoo kabajanii asirratti argamuu keessanii fi isin galateeffadha. Galatoomii waan na afeertaniif anis galata guddaan isiniif galchuu barbaada. Meegaa obbo Leencoo, kanaan dura yeroo adda addaa eeguma qabsoo jalqabdanii asitti eeguma immoo ifatti miidiyaa adda addaa irratti ba'uu jalqabdanii kaasee gaaffii adda addaatu isinii dhiyaachaa ture, marii adda addaatu godhamaa ture isinii wajjiniini. Gaaffii sana hundumaa keessa deebinee yoo naasofna jenne yeroo isin qabnu ta'a. Waanuma barbaachisaa ta'e waan gaaffii yeroo deebisuu yeroo ammaa ka'aa jiru deebisuu danda'u yookaan immoo namaaf ibsuu danda'u irratti xiyyeeffachuu yaalla. Achi deebinee immoo boodattis deebinee immoo seenaa tokko tokko maaliif wanti har'aa irratti haasofnu waan kaleessaarraa waan ka'eedha. Kanaafuu boodattis deebinee waan tokko tokko haasa'aatuma deemna. Marii keenya har'aa irratti jechuudha. Mee an waanuma tokkorraa ka'uun barbaada. Yeroo baay'ee maqaadhuma isinittiin beekamtan dhugaa obbo Leencoodha. Maqaan kun yoomii jalqabeeti kan isinii dhufe? Maqaa gaafa mootummaa Dargii loluudhaaf manaa baane maqaa duriitiin of waamuun maatii gaaga'a jechuudhaan hedduun qabsaa'ota yeroo sana wajjin hiriirree qabsoofnu maqaa garaagaraa baafataa turan. An duraan Yohaannis Lataan jedhaman ture. Maqaa Yohaannis sana dhiisee Leencoo Lataa ofiin jechuu gaafa qabsoo daggalatti baaneen jijjiirradhe. Isinumatu ofii baase moo hiriyoota wajjiniin mari'attaniitu iyyuu maqaa kana baafattan? Yohaannis warra kiyyatu na moggaase, Leencoo immoo anumatu of moggaase. Baay'ee gaariidha. Egaa isin qabsoo Oromoo keessatti kan umurii keessaniis amma ammaatti caalaa dabarsitanii qabsoo sana keessatti seenuudhaaf ala dargaggummaa keessanii jechuudha. Namni tokko murtii tokkorra ga'uudhaaf waan jireenya isaa tuqu, waan jireenya maatii isaa tuqu tokko keessa gaafa deemuudhaaf jedhu, murtii tokkorra ga'uudhaaf jedhu bakka itti ka'uu qaba. Waan tuttuqee isa kaasisuu qaba. Mee bakki isin gaafa sana qabsoo kanatti, qabsoo saba Oromoo keessa seenuun irra jira yookaan qabsootti galuun irra jira jettanii itti murteessitan yeroo isee iyyadattu, moomentitti sana iyyadattu? Gaafa akkasii bakka akkasiitti murteeffadhe jechuu hin danda'u. Waanuma walirratti ijaaramaa dhufetu dhiibee akka ani qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhadhu na godhe. Ijoollummaa kiyyarraa kaasee muuxannoo nan keessa dabarse hedduunsaa akkan mootummaa Haile Sillaasee jibbu wanti na goosisan baay'eedha. Sana dabalee ammoo yeroo ani dardaraa sadarkaa lammaffaa baradhu, yuunivarsiitii baradhu, dhalootni keenya kan biyya Itoophiyaa keessa barnoota irra ture poolitikaa gara bitaa kana irratti xiyyeeffataa ture. Sanattis dabalee barri an of dammaqee waa'ee poolitikaa yaaduu jalqabee yeroo itti biyyootiin Afrikaa hedduun walabummaa isaanii argatan waan tureef
sun hundi walitti dabalamee waa'ee biyya keenya, waa'ee Itoophiyaa akkasumas waa'ee Oromoo irratti yaaduunii fi mari'achuun warra ganna nuti dhaloota keenya keessa warra ture irratti dhiibbaa guddaa qabaatee keessattuu ka Oromoo irratti xiyyeeffachuu irratti dhiibbaan guddaan ka godhamee hogganootiin Maccaaf Tuulamaa hidhamuudha. Yeroo ani barnoota kiyya fixee biyya Ameerikaanii irraa deebi'u hogganoonni Maccaaf Tuulamaa warra akka Jeneraal Taaddasa Birruu, Kooneel Alamuu Qixxeessaa warri kun hundi mana hidhaa turan namoota isaanii wajjin wal beekanii wajjin hiriyaa ture. Waa'ee isaaniis yeroo baay'ee natti himu turanii abjuu isaan Oromoodhaaf qabaachaa turanis natti kaasu turanii kun hundi akka ani gara politikaa Oromootti harkifamu irratti dhiibbaa qabaate qabaa. Kan biraa kan yeroo sanatti yaada kiyyaa fi ejjennaa politikaa kiyya irratti dhiibbaa ka qabaate lolli Baaleetti 60moota keessa ture. Hamma dhuma 60mootaatti ka ture sunis waa'een isaa yeroo hundumaa dhaloota keenyaan ka'ee haasa'amaa waan tureef kun hundi ka biyya keessaa ka naannoo Afrikaa ka sadarkaa addunyaatti politikaan gara bitaa ol'aantummaa qabaachuun isaa walitti daddabalamaniiti kan isaan akka ani waa'ee qabsoo Oromoo kanarraa qooda fudhadhu dhiibbaa godhan. Mala kaastan waa'ee Jeneraal Taaddasee Birruu gaafa kaastan abjuu isaan saba Oromootiif qabanu jettanii turtanii dhagahan ture natti himaa turanii namoonni jettanii maanni abjuun sun abjuu akkamii qabu turan saba Oromootiif? Ani yeroo Maccaaf Tuulamaa ijaaramee darara mootummaa Haile Sillaasee irra gahaa ture biyya Ameerikaanii tan ture. Eegan deebi'ee boodan dhagahe waa'ee irra guddaa waa'ee isaanitti turan. Dhaabni waldaa Maccaaf Tuulamaa hamman quba qabutti uummata Oromootiif tajaajila garagaraa dhiheessuu barnootni kilinikiin garagaraa akka ijaaramu kana irratti ture kan inni xiyyeeffatee ijaarame. Garuu kanuma irrattuu gama mootummaatiin dhiibbaan garagaraa irratti godhamuu irraa tartiibaan gama politikaa harkifamuun dirqii ta'e hundi keenya dhalootni keenya naannoo itti dhalanne wayyeessuu irratti gumaachuudha ture ka barbaannu. Yeroo teenyee ilaallu garuu naannoodhuma kee ganda kee haa ta'uu bakka itti dhalattes haa ta'uu uummata Oromoo ka biraas haa ta'uu jireenya isaa wayyeessuun yoo mootummichi jijjiirame malee yoo sirnichi jijjiirame malee akka hin danda'amne tartiibaan arguu yeroo jalqabnu gama politikaa tarkaanfanne akkuma sanatti waldaan Maccaaf Tuulamaas waan tajaajila dhiheessuudhaan jalqabee yeroo sun gufachiifamu gara yaada politikaatti dabre jechuun Oromoon hiyyumaa akka ba'u waldaalummaa keessa akka ba'u barnoota akka argatu akka Oromootti boonee biyya sana keessa akka jiraatu kana abjuun isaanii ka ture. Egaa bara isin qabsoo seentan keessatti kophaa keessan miti hiriyoonni biraa jiru. Kan yaadaan wal fakkaattanu kan abjuudhaan wal fakkaattanu jiru kan wajjin mari'attanii qabsootti galtanii jechuudha. Al tokko tokko immoo dhiibbaan hiriyootarraa nama irratti ga'u immoo caalaayyuu nama dhiibuu danda'a. Hiriyoota wajjiniin deemuun hiriyoota ofiitii wajjiniin daggalatti galuun loluun qabsootti galuun ni jira. Mee ala sana keessatti hiriyoonni waan akkanaa wajjiniin mari'achaa turtanii murtii akkanaa irratti ga'uudhaaf wajjiniin mari'achaa turtanii eenyuufaa yaadattu? Nami dhiibbaan irratti godhen jiru ani gama kiyyaan fedhiidhuma kiyyaaniin hiriyoota yeroo sana wajjin turre wajjin marii waggaa lamaa caalu gooneeti ka adda bilisummaa Oromoo sagantaan adda bilisummaa Oromoo kan wixiname
yeroo sanatti warri dhiheenyatti wajjin hojjechaa turre har'a hedduun isaanii hin jiranii. Tokko Baaroo Tumsaati, kaan Magarsaa Bariitii, Muhee Abdoo, har'a lubbuun ka jiru Diimaa Noggoo, baay'eedha isaan. Irra guddaan isaanii garuu qabsoo irratti lubbuun isaanii dabartee hin jiranii har'a. Baay'ee nama agarsiisa warra darbe Waaqayyoo lubbuu isaanii hamaaru. Ala biyya keessatti qabsaa'aa turtanii ittuu lolaatti hin deemin ittuu gara lolaatti hin deemin jechuudha. Gara lolaatti deemuudhaaf keessumaayyuu isin maaltu isin dhiibe? Achuma biyyuma keessa teessanii qabsaa'uun hin danda'amu ture? Dhiibbaa maaliitu ture? Kan duraa mootummaa Haayile Sillaasee jalatti dabrees dargii jalatti seeraan ijaaramanii politikaa geggeessuun dhorkaa ture. Haayile Sillaasee jalatti dhaaba politikaa ijaaruunu yakka ture, si yakkisiisa ture. Politikaa dubbachuunu akka yakkaatti ilaalama ture. Dargii jalatti caalaa ta'eewu. Kanaaf kun dhiibbaan malli biraa dhabamuu akkaataan itti politikaa geggeessuu dandeessu ka biraa dhabamuun qabsoo hidhannoo malee akka homaa gochuu kan dandeenye dhiibbaa guddaa qabaate. Kan biraa kitaabban yeroo sana dubbisaa turre, muuxannoo yeroo sana ilaalaa turres dhiibbaa qabaate ni qaba. Jechuun qabsoon warra Chaayinaa kan 50tti injifannoodhaan xumurame yeroo nuti mana yuunivarsiitii barachaa turretti immoo qabsoon Viyeetnaam mootummaa Ameerikaanii kan ga'u ka booddee injifate. Kun hundi qabsoon hidhannoo dhawaataa daggala seenanii tartiibaan ganda xixiqqoorraa magaalaa xixiqqootti, magaalaa xixiqqoorraa magaalaa guddaatti babal'achaa diinatti mootummaatti lafa dhiphisaa deemuu ka jedhu sun dhalootni keenya baay'eetti amane. Ka qawwee yeroo sana qawween ka baatamuuf fedhiidhuma lolatu caala jechuu osoo hin taane mirga politikaa kee uummata beeksisuu, uummata hubachiisuu, karaan ati dandeessu, karaan ati sana bakkaan gahuu dandeessu hidhattee qofa waan ta'eefi uummata jaaruuf, uummata dammaqsuuf hidhatta. Malee tokkoffaan akeeki kee tokkoffaan lola miti. Lollis waan lammaffaadha. Tokkoffaan garuu akeeki kee inni duraa uummaticha dhaqqabdee kaayyoo kaateef hubachiiftee si wajjin hiriiree mootummaa jiru irratti fincilee akka mootummaan sun garagalee jijjiiramni sirnaa akka godhamu. Jijjiirama sirnaati ka yaadame malee mootummichuma garagalchuu qofan turre. Amma kaayyoon addi bilisummaa Oromoo qabu keessaa kan itti beekamu tokko Oromiyaa bilisa baasu, Oromoo bilisa baasu jechuudha. Ala sin qabsoo sana jalqabdan bilisummaa wanti jedhu kumi ammamitti deema jettaniiti kan tilmaamtanii kaatan maa inni bilisummaadhuma jechuun ala sanayyuu? Akkan yeroon jalqabe jedhetti haala yeroo sana yaadaa turretti politikaa gara bitaa kanatu nu masaka ture. Waan ta'eef bilisummaa yeroo jennu bilisummaa sabaa kan saba keetii, bilisummaan immoo ka sabichaa qofa osoo hin taane ka gita cunqurfamaa ka qotee bulaan lafa isaa irratti hojjetee dafqee abbaa lafaatiif gabbaru sun hafee mirgi walqixxummaa gitaas akka jiraatu, walqixxummaan sabaas akka jiraatu, yoo kun hundi hanqate immoo Oromoon adda bahee mootummaa walaba ka ofii uummachuu danda'a. Akka sanas ta'ee sadarkaa itti
humnoonni politikaa gaafa sana biyya sana keessa biqilaa turan wal ta'uu danda'an agoobara politikaa bitaa jalatti akka ta'u jedhamee yaadamee jechuun akkuma dhaabonni saboonni garagaraa hooggana nu fakkaatu qabaataniin hoogganoota ilaalcha addunyaa nu fakkaatan qabanii wajjin wal ta'uudhaan sadarkaa Itoophiyaatti jijjiirama fiduudha. Sadarkaa Itoophiyaa qofa miti. Sadarkaa addunyaattis jijjiirama yeroo sana yaadamaa ture irratti ni gumaachina jenneetu fudhanna turre. Jechuun maal jechuudha? Akkuma naannoon humni addunyaa dhuunfatee saamu naannoon inni saamurraa dhiphachaa deemu biyyoota durooman keessattis warraaqsi ka'ee sadarkaa addunyaatti jijjiirama fiduudha yeroo sana ilaalamaa kan ture. Har'a baay'ee irraanfatameera addunyaanis baay'ee jijjiiramteetti nutis wajjin jijjiiramuu qabna. Mee gara gaaffii kanaan duratti kaasee tokkottan deebi'a waan maaltu isin dhiibee bosonatti isin galchee waan jedhu irratti inni akka waliigalaatti natti himtaniittu. Gara dhuunfaa keessanitti immoo gaafan deebi'u akka nagayetti ala isin murteessitanii baatanii deebitan ijoolleen mana jiru. Haati manaa keessan illee ulfa turani. Dubartii ulfaadha manaa ulfa dhiisanii bosonatti galuun mucaattuu eeggatanuu dhiisanii bosonatti galuun deemuun duuti jira. Gidiraan jira kanattuu beekanuu itti deemuun murtii cimaadha. Mee ammuma mucaan dhalatutti illee eeguudhaaf wanta obsa isin dhowwe maayinni? Gaaffii gaariidha. Ani hojii hiccitii magaalaa Shaggar keessatti hojjechuudhaaf aanjaa baay'een qaban ture. Tokkoffaa yuunivarsiitii Jaanhoyitti hin baranne waan ta'eef namoonni yeroo sana politikaa garagaraatti wal qoodanii wal adamsaa turan nan beekan turan. Lammaffaa qaamaanis huqqataa qallaa gabaabaa tokko nami garagalee nan laalu. Kanaaf hojii hiccitii hojjechuudhaaf aanjaa gaariin qaban ture. Iccitiidhaan waggaa 3-4 akkas magaalaa Shaggaritti hojjechaa turre. Gama 78 wanti saaxilna baasu garagaraa ta'uu jalqaba. Namoonni baadiyyaa keessattuu karaa Harargee namoonni qabamuu namoonni na beekan kan maqaan dha'uu danda'an. Karaa Baaleetiis yeroo sana keessa namoonni maqaan dha'uu danda'an qabamuu isaanii akka carraa ta'e dursee waan an dhagaheef qabamuu dura jechuudhaan dirreetti bahuu murteeffadhe malee dirqamni gama dhaabaatiin akka kenname hamman danda'u magaalaadhuma ture hojii hiccitii irratti bobba'uu dha ture. Jireenyaaf du'a taanaan ka deemne garuu gaafuma jaartii fuudheewu iseenis akka waan an keessa jiru hin beetti. Haala akkasii dhufuuf akka malu nuti lachuu hin beenna. Gaafa dhiibee dhufe garuu deemuun dirqiidha ture. Ana qofa miti namni akka kana daa'imman harcaasanii daggala bobba'anii lammata ilmaan isaanii hin argin lakkoofsi isaanii baay'eedha. Gaafa baatanii karaa Jibuutiitiin deemtan miti? Dura Harargee yeroo sana dirree adda bilisummaa Oromootu ture. Harargee naannoo Haromaayaa kana gara 7 ji'a tokko tureetiin achirraan Jibuutii miilaan dhaqnee Jibuutii irraa Sudaan tarkaanfanne. Gaafa dhaabatti dirreetti baatanii dhaaba sana lola keessa seentanu itti gaafatummaan isinii kenname maayinni? Harargeetti dirqaminatti kenname hin turre. Lola irraas qoodan fudhanne hammattiin naannoo Haramayaa ture sanatti. Hojii booda garuu mariidhaan dirree dhihaatti karaa Wallaggaa dirree Haaraa saaquu akka dirqama kiyyaa fi namoota na wajjin yeroo sana Jibuutii deeman ta'uu murtaawee akkasittiin Sudaan deemee achirraa dirree dhihaa saaquu irratti hojjenne jechuudha.
Gara hooggansa adda bilisummaa Oromootti yoomi jalqabdee kan dhuftanii? Dura koree adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuudhaaf hojjechaa turte keessatti miseensan ture. Gaafa korrii hiccitiidhaan shaggaritti 76tti taa'us murna hoogganaa keessatti filamee eegasii hamma 93tti hooggana olaanaa keessa sadarkaa garagaraatti dirqama fudhadheen hojjechaa ture. Qabsoon hidhannoo ala sana eessatti kan gaggeeffamaa ture? Yeroo ani magaalaadhaa bahu irra guddaa Harargee dhuma ture. Awraajjota Harargee garagaraa keessattitu qabsoon hidhannoo deddeemsifamaa ture. 81 booddee immoo dirree dhihaa karaa Wallaggaa Beegii Gidaamii kana waraanni keenya seenee qabsoon hidhannoo dirreen haaraan saaqame. Kanaaf hamma 91tti mooraa lamaan lolaa turre. Gama dhihaatiin Wallaggarraa, gama bahaatiin Harargee, Baalee tuttuqee yeroo yeroottis Arsii tuttuqee qabsoon hidhannoo dirree lamaan kanatti deemaa ture amma 91tti. Egaa waraanni gaarii hin qabu yoo dirqamaman malee immoo itti seenuunis hin danda'amu giddii namatti ta'e itti seenu. Garuu nama akka kootii yeroo ammaa kana biyya gaarii keessa jireenya gaarii keessa jiraachaa teknooloojiidhaan qabsoo gaggeessaa jiru kana uummataaf lolaa uummataaf dhaabbadha jedhu kana fi mee lolli dirree irratti ba'anii loluun dhakaa boraafatanii buluun qoraatti waraamamuun bokkaadhaaf aduudhaan dararamuun kun mee maal fakkaata akkuma gabaabaatti muuxannoo kan qabu isin egaa nama gubatee arge duwwaatu mi'aa abiddaa beeka jedhu. Akkan duraan jedhe namni qabsoo hidhannoo irraa qooda fudhatu lubbuu isaatti murteesseeti. Akka wareegamuun jiru beekaatu itti seenaa. Sanarra dabalee dadhabiinsa jiru, hir'ina jiru hundaahuu fudhachuudhaaf ala buluun akka jiraatu, madaa'uun akka jiraatu, dhukkubi garagaraa nama qabuun akka jiraatu beekaatu itti seena, murateetu itti seena jechuudha. Nuti amma haala amma biyya alaa jirru kana keessatti akkaataan nuti itti qabsoo hidhannoo deeggarruu akkuma lama qofa. Tokko hamma dandeenyu gargaarsi akka qabsaa'ota biyya keessa jiran dhaqqabu irratti yoo wanti danda'amu jiraate san irratti tattaafachuudha. Gama kaaniin immoo eebba keenya kennuufi malee halaala kana anifaan Osloo jiraadhee qabsoo hidhannoo irraan qooda fudhachaa jira jedhee of sobuus uummata sobuu hin barbaadu. Osloo jiraadhee achirraan biyya keessatti qabsoo hidhannoo geggeessaa jira jedhee ofis sobuu uummata sobuu hin barbaadu. Garuu warra qabsaa'u akka milkaa'an nan fedha. Egaa mee boodumatti deebinas akkuma beeknu sabni Oromoo bal'aadha, baay'eedha. Saba kana keessaa immoo namoonnis immoo quuqaan saba sana itti dhagahamu kan akka keessanii jechuudha. Baay'eedha yeroo sana. Lolas immoo karaa lamaan godhamaa ture, bahaaf lixaan lola hidhannootu godhamaa ture yeroo sana. Waggaa 20, waggaa 30, 40 dura wanti kuni. Akka baay'ina saba keenyaatti, akka hacuuccaa saba keenya irra ga'aa jiru guddina isaa sanarratti maaliif iyyuu qabsoon hidhannoo suni dafee gabbachuu, dafees fiixaan bahuu dadhabe? Warri biraa isin booddee jalqabanii qabsoo hidhannoo isin booddee jalqabanii nama 5 nama 7 jalqabanii
fiixaan ba'anii deebi'aniitu ammas saba keenya kana bitaa jiru qawweedhumaan. Maaliif kan keenya ala sana fiixaan ba'uu dadhabe? Maaliif dafee gabbachuu dadhabe? Kun gaaffii gaafatamuu qabu. Deebii isaa guutummaatti haala gabaabaa akkasii keessatti himuun illee ulfaataa ta'a. Gaggabaabseetan keessa bahaa haalli keessa Oromoo qabsoo Oromoo cunqursuu irratti qooda fudhate ni qaba. Gama kaaniin haalli Oromoo irraa ala ture immoo qabsoo Oromoo qancarsuutti gumaachee jira. Maal jechuudha kootii ka Oromoo keessaa irraan jalqabaa. Dura yeroo qabsooni hidhannoo jalqabamu akka har'aa kana dammaqiinsi Oromummaa babal'atee hin turre. Sirni yeroo sana Oromoo bulchaa ture Oromoon eenyummaa garaagaraa akka fudhatu. Warri Musliima ta'an an Islaama ofiin akka jedhan. Warri haala biraa naannoo biraa jiran immoo godina keessa dhalataniin akka of waaman. Waaltummaan Oromoo faca'uu irraa Oromoota ati Oromoodha. Oromoo ta'uu kee hubadhu waan jedhu irraa kaane sana jaaruu irraa kaane tokko dhibdeen kan keessaa. Dhibdeen alaa gurguddaan immoo ture. Qabsoon karaa bahaa jalqabamee qabsoo qara sadii ture. Dargii qofa lolaan turre waraanni bilisummaa Oromoo kan Harargee Baalee keessa ture. Duubbee isaatiin immoo humnoota Siyaad Barree bobbaasee Oromiyaa walakkaa dhuunfachuuf barbaadu wajjinis lola addaan hin citintu deemaa ture. Fuulduraan dargii loltaa, duubaan immoo waraana Siyaad Barree loltaa. Kan biraa haalli hedduu rakkisaa ture. Quunnamtiin alaa wajjinii sila Harargee irraa kan mijjatu Somaaliyaa keessaan ture. Mootummaa Siyaad Barree ofii keenyaatti bobbaanee kadhannee isiniifuu tola. Oromoon bilisoomuun isiniyyuu isin fayyada. Kanaaf qabsoo keenyaaf karaa akka banamu carraaqnee dadhabne. Caalaa mootummaa Siyaad Barree irraa hammeenyatu qabsoo Oromoo irratti raawwatamaa ture. Hoogganoota keenya dirree seenan irra guddaan dargii irra harka waraana Somaaleetiin galaafataman. Kana seenaan keessatti waan ilmi Oromoo hundi yaadachuu qabu. Karaa bahaa sana rakkinni akkasii nu qabatee waan tureef tarii karaa dhihaa haala irra mijjataatu jira jennee 81tti humni duraa dirree seenee waggaa lama yeroon guunne keessatti haalli fakkaataan achittis nu mudate. Mootummaan dargii humna kibba Sudaan SPLA jedhamu ijaaree dirree keenyatti qajeelchee nuufi SPLA wajjin lolli 84tti jalqabame. Dirree kaseenne 81 waggaa 2-3 keessatti lola ittiin qophaa'in nus hin fayyanne seenne. Lola sana hanqisuudhaaf karaa garagaraa hoogganoota SPLA kanatti dhaamsa dabarsaa turre. Nuti cunqursaa keenya haa lollu, isinis cunqursaa keessan lola waan wal lolluuf hin qabnu jenne hin didan. Didanii yeroo hundumaa waggaatti yoo xiqqaate duula 2-3 nutti gochuu irraa qabsoo keenya baay'ee qancarsanii hamma 90tti humna SPLA kana wajjin lolli addaan hin citintu deemaa ture. Kanaaf humni keenya dargii irratti xiyyeeffachuu irra ammas humna nu wajjin waldhabbii tokkollee hin qabne wajjin walitti bu'iinsa kana ofirraa deebisuu irratti bobba'ame.
Kanaaf dhibdee dhaabonni warri amma milkaa'e lamaan hin qabaanne jechuudha. Gara 90mootaa keessa numaa kana hundaa'uu furatee sirni jaarmayaa keenya wayyawaa dhufee of fuulduratti haala guddachuu babal'achuu argaa jalqabnetti mootummaan dargii garagalee akkasitti sun immoo harkisee mootummaa ce'umsaa nu seensisee mootummaa ce'umsaa keessa bahuun immoo gaaga'ama biraa nutti uume jechuudha. Haa ta'u amma warri SPLA illee waan ala sana waan dargiin gargaaraa tureef isuma jedhaniituyyuu dargii tu isin irratti lolchiisaa ture jechuu danda'ama. Garuu warri Sumaalee immoo ala sana dargiidha wajjiniin iyyuu diina turani. Maaliif qabsoo Oromoo kana dura dhaabbachuu barbaadan jarri? Istiraateejiin yookaan tarsimoon Somaaliyaa hooggana Mahamad Siyaad jalatti guutummaa Harargee, guutummaa Baalee, Sidaamoo keessaa hamma tokko akka yeroo sana himamaa turettan haasa'aa jira. Kun hundi biyya Somaaleeti jedhanii Somaaliyaatti dabaluuf qaadhimatanii Oromoota karaa Baalee fi wannoo irraa dhufan kanaa maqaa haaraa baasanii fi Somaalee Abboo jedhanii bobbaasanii bilisummaa Baalee fi Harargee Sidaamoo Somaaliyaatti dabaluuf Oromoota keessa warra kana qabsoofna jedhu argatanii ijaarratanii waraana bobbaasanii wannoo guddaa akeeka guddaa bal'aa lafa kaa'atan. Suni deemee Oromoo wajjin waldhabbiin akka jiraatu godhe. Mootummaa Siyaad qofa osoo hin taane Oromootumti keenya yeroo sana Mogadishootti argaa turre nuti Somaali biyya keenya dhufne kunoo biyyatu nurraa alatti hafe malee isaan biyya isaaniitii hin baane. Biyya nurraa alatti hafe Oromoo waan jedhan karaa Jimmaa kana jirti jechuu dhageenye malee nuti hin beennu nuti Somaalee Abboodha nuun jedhu turan. Kun dhibbaadhuma Mahamad Siyaad barreerraayi. Yeroo addatti isaan dubbiftu immoo waan biraasitti himan akka Oromoo ta'an hin haalan. Kun dhibdee gurguddaadha uume. Nu qofa miti yeroo sanaa hoogganoota warra Eritiraatti bobbaafnee firoota mootummaa Sudaanii keessaa qabnu itti bobbaafnee mootummaan Siyaad ejjennaa qabu kana akka jijjiiree qabsoo Oromootiif karaa akka banu carraaqqii baay'ee godhame. Hin didanii dhuma irratti egaa gatiin isaan argatan mootummichi garagaluu qofa miti Somaaliyaanis faca'uudhaan bakka gahee. Oromoodhuma iyyuu Oromoodhaan lolchiisaa turan jechuudha. Rakkinni Oromoo guddaan duris har'as sana humna Oromoo mootummoonni amansiifatanii yookaan sobanii gowwoomsanii dantaadhuma saba isaanii irratti akka isaan hojjetan taasisuu sanatu har'as jira gaafasis ture. Wanta akkasii akkana mul'atutti saba kamuu keessaa dhalachuutu malaa. Yeroo Xaaliyaanii namoonni Itoophiyaa saboonni Itoophiyaa baay'een isaan keessaa humnooti Xaaliyaaniif lolan ni turan. Akkuma kana jechuudha ka Oromoos Siyaad barreedhaan sobamanii amma tokko isaaf warri hojjetan turan. Warra har'a mootummaa maqaa mootummaatiin uummata keenya dararaa jiru wajjinis Oromoonni hiriiran ni jiran. Waanuma kana fakkaatu. Kana injifachuu qabna nuti Oromoon. Ammaan booda alagaadhaan hin ergamnu hooggana keenya karaa nama hooggana ofii feenu ofii filannuutiin hoogganamna malee alagaan hooggana nuuf ramadu hin fudhannu jechuun sun hedduu barbaachisaadha.
ani akkana mul'atutti Oromoon achi gahe amma. Bakka lakki waan ati naa ergite ergamaa keetiif hin ergamu jalee keetiif jalee hin ta'u jechuu sanarra gahee jira har'a. Uummaticha ka dide kana har'a. Kuni injifannoo wareegama gurguddaadhaan argame. Sadarkaa guddaarra waan gahe kana tiksuu qabna. Akka inni caalaa ititu bilchaatu gochuu qabna. Hojiin namoota akka kiyyaa fi warri bara dheeraa qabsoo kana keessa ture irraa eegamu har'a waan kana gochuudha malee qabsichi biyya galeera harka uummataa seeneera. Uummatichatu humnoota hooggana alagaan ramadeef dide. Kun seenaa Oromoo keessatti waan kanaan dura mul'atini waan bara dheeraa abjoonne jiraannee arguu keenyaaf baay'eedhaan gammada. Warra amma taayitaarra jiru wayyaanis haa ta'u shaabiyaa warra Eertiraatii wajjiniin yoomii qabdaniiti akkamitti kan hariiroo uumachuu dandeessan? Hariiroon warra Eertiriyaa wajjin qabnu turaadha. Gariin isaa nu dursaa'u qabsaa'otii Oromoo 60moota gama dhumaa 70moota gama duraa Yaman turan quunnamtii qabu turan dhaabota Eertiraa wajjiniin. Nuti akka adda bilisummaa Oromootti walakkeessa 70mootaa irraa jalqabnee dhaabota Eertiriyaa lamaan Jabhaa fi Shaabiyaa wajjin hariiroo uummachuu dandeenye. 79-80 irraa jalqabee immoo Shaabiyaa biratti namoota keenya leenjifachuu muuxannoo isaanii irraa baruu carraan ture. Kanaaf 80 irraa 79-80 irraa jalqabee Shaabiyaa wajjin hariiroo qabna turre jechuudha. Sana booddee xiqqoo tureeti ka warra dhaaba Tigraay kanaa wajjin ka hariiroo qabaanne ka warra Shaabiyaa wajjin firummaan jabaachaa walii wajjin dhaabbachuun jabaachaa yeroo deemu ka dhaaba Tigraay wajjin garuu 80moota gama walakkeessaa irraa jalqabee haalli nu gidduu ture bushaa'uu jalqabe. Gaafa dargiin kufee mootummaa ce'umsa keessa seenuudhaa fi warra wayyaanii kana wajjiniin walii galtee uumtanii wajjin dhuftanii gaaffin isin ganama maqaa saba Oromootiin qabatanii baatanii jara kana wajjiniin hariiroo godhachuudhaan yookaan wajjin dhaabbachuudhaan fiixaan bahuu danda'a. Gaaffiin Oromoo gaaffiin keenya ni ganamaa fiixaan bahuu danda'a. Bilisummaa Oromoo argamsiisuu dandeenya jettanii akkamitti yaadan? Bu'aa maalii keessa arganna jettaniitu kan jara wajjiniin dhaabbachuu ni dhufe? Filmaatatu hin turin. Akka nuti mootummaa yeroo sana yaadamaa ture irraa qooda fudhannu dhiibbaa gurguddaatu nurratti godhame. Firoota keenya dabalee. Mootummaa Suudaanii yeroo sana tures dabalee. Hoogganoota Shaabiyaas dabalee. Dhiibbaan gama tokkoon godhama. Gama kaaniin immoo sirnichi akka dimokiraata'u irratti ni gargaarra. Dhiibbaa dandeenyu hundaa ni goonaanis abdachiisuunis wajjin ture. Kanaaf yeroo sanatti mee dhandhee haa ilaalluu irraa malee amantii dhibbatti qabaannee miti. Keessattuu dhaaba Tigraay sanarraa shakkii gurguddaa qabna turre. Amantiidhaan hin dhandhe. Shakkii osoo qabnuutu dhandhee adda haa baafannu haa ijibbaannu yoo akka tasaa wanti kun ka hojjetu ta'e uummata keenyaafis ni fayyada. Bilisummaa yeroo jennu yoo biyyichi dimokiraatawe bilisummaa keessaa irra guddaan gaaffiin bilisummaa kaasu irra guddaan hin deebi'a. Isa hafe immoo uummatichi mirga qaba yeroo barbaadetti waan barbaade hojiirra oolfachuudha.
yoo sanaaf carraan argame jechuudhaaf of shakkaa itti seenne akkuma nuti shakkine osoo hin hojjetin hafe. Egaa nalla sana ABO'n waraana qabaa ture gaafa galtanii jettanu waraana keessan akka jiran nutti mooraatti galchitanii ijaaratu eegaa ture. Waliigalteen waraana mooraatti gaaffiin kun kanaan duras gaafatameera yeroo adda addaa gaafatamtaniitu gaaffiidhuma koo isa itti aanutti akka itti naa dabarsu jedheetan kaasaa jira. Waliigalteen waraana keessan mooraatti galchuu sun maalirraa dhufe? Filannoon mooraa biyya keessatti gochuu biyya alaatti gochuu filannoo dhiibbaan waliigalteen sun maalumarraa dhufe mee? Yeroo sanatti filmaata gandaa filmaata sadarkaa onaatti deemsifamuudhaaf sagantaawe tu hojiirra ooluudhaaf deema. Mooraatti waraanni akka galu ka murtaawe keenya qofa miti. Ka wayyaanees akka mooraa galuu murtaawe. Ka eegu immoo humna wayyaanee miti. Akka daawwattootaatti dhufanii karagaa bahan Ameerikaanota irraa turanii warri Shaabiyaas turan. Kanaaf sanarraa kaaneetu nuti waraana keenya mooraatti walitti qabnee yeroo nuti waraana keenya mooraa walitti qabnu humni wayyaanee kasaa takka mooraa hin galchine kunoo mooraa hin galchine jennee yeroo warra jaarsummaa nu gidduu taa'e mootummaa Ameerikaanitti iyyannus namni nu dhagahu hin argamne. Akkasii akkitti mooraa galle wanti waraana ta'e hundi politikaa keessaa akka bahu. Kasaanis keenyas filmaata irratti dhiibbaa akka hin qabaanne waraanni keenyas naannoo nuti bulchaa turre irratti dhiibbaa akka hin qabaanne. Kasaanis naannoo bulchaa turan irratti waraanni dhiibbaa akka hin qabaanne. Ka jedhurraahi waraanni hundi mooraatti akka galu ka murteessine bakka ragaan jirutti warri Shaabiyaa fi warri Ameerikaanii bakka jiranittitu kun hojiirra oole. Mooraalee to'achuun illee to'achuudhaaf illee koree nama sadiitu uumame ka Shaabiyaanis keessa jiru. Waraana politikaa keessaa baaftu malee filmaatan geggeessa jechuun dhara. Filmaanni waraanni duuba taa'ee doorsisaan geggeessu dimokiraatawaa ta'uu hin danda'u. Filmaata sana akka sanatti yeroo inni dabuu nuti filmaaticha keessaa harka keenya dachaafachuun dirqii ta'e jechuudha. Karaa keessaniin akkamitti murteessitan akka dhaabaatti waliigalteen acuuccaa yookaan immoo dhiibbaa nama muraasaa ta'e yookaan dhiibbaa keessan duwwaa yookaan dhiibbaa nama tokko nama lama duwwaatu jira moo akkamitti murteessitan waraanni keessan mooraa galu jechuu irratti? Suni hoogganni wal bira jiru bal'inaan irratti mari'ateetu murtaawe waan namni tokko lama murteessuu danda'u miti. Waraanis namni gari yeroo sana daggala ture. Yeroo sana osoo hayyamuu baatanii waraana sanaan mooraan seenin jechuu wanti isaan dhorku hin turre. Kanaaf walta'iinsuma hoogganaatiin hojiirra oole waraana mooraatti galchuun sun. Maaliif irree har'a namni tokko leencoo lataatti kan quba qaban waan kana irratti? Maqaadhuma isaa dhaaba fakkaata waan biraa himuu hin danda'u. Haa ta'u asuma irratti darbina. Isa booddee dhattanii chaartarii mallatteessuu keessa galtanii ala mallattoo chaartarii sana gochaa turtan isin mallatteessitan isin dura mallatteessitan ta'uu mallas dura mallatteessu ta'uu suuraa tokkoon ilaalaa ture waan qubatti qabdanii mallasitti alanni mallatteessu waa tokko taasoftan natti fakkaataa ture. Mee haala sana yaadattu wanti alanni mallatteessaa ture sana isin immoo ala ilaalaa turtan sana maaltu sammuu keessan keessa ture la sana? Suuraan kun bakka baay'eetti faca'ee olola baay'eetis irraa oofamaa ture jiras ta'a ammayyuu. Suni suuraan sun sana afeetti ka'e.
sana afeetti hoogganni Shaabiyaa Isaayyaasiin ka hoogganamu ka wayyaanee immoo mallasuma kophaasaa dhufee dhaaba sadii taaneetu hegeree Itoophiyaatii fi hegeree Eertiraa irratti maaltu itti aanee ta'a. Kun eega Mangistuun garagalee booddeedha gama dhuma Juun 91 na fakkaata. Achi walgeenyee marii booddee chaartarii ta'u kana eega mari'annee booddee halkan warri isa barreessaa ture meeshaa baranaatiin barreessaa ture irratti hojjetaa ture ganama yeroo kaanee adda bahuuf jennu wixinee chaartarii nutti finnaan waan keessaa hir'ate jedhee yaade itti guuti jechaaniin jira Mallasiin suuraan sun kan ka'e sunis saboonni naannoon isaanii beekamaa akka ta'u kaartaan haaraan akka ka'u ka jedhu itti guuti ka jedhu harkuma isaatiin qalamaan waan sana itti guutee akkasitti chaartariin dhalatte jechuudha. Waa'een suuraa sanaa gabaabaatti kana. Namni garuu waan barbaade irraa uummachuu danda'a. Wanti isin ala sanatti guutamu jettanii itti dubbachaa turtanii itti guutamee boodees chaartera irratti hojiirra ooleera? Naannoo Oromiyaa jedhamee har'a beekamu kanaas sana maddisiisuudhaaf ture waan hir'ate qaba malee. Fakkeenyaaf Oromoon kaabaa naannoo Walloo jiru kun silaa Oromiyaatti dabalamuutu irra ture. Inni amma naannoo Amaaraatti dabalamee sun qaama biraa ta'ee akka fedhii keenyaatti kaartaan amma jiru kun fedhii keenyaaf dhiisi fedhii uummata keenyaa iyyuu hin calaqqisu dhiphisuun naannoo Oromiyaa kana dhiphisuun karaa garaagaraa irratti hojjetamee irrattis hojjetamaa jira malee Oromiyaa waan jedhamtu kana maddisiisa jedheetanii yeroo sana kanan akka Mallasitti dabalu gaafadhee kana waan anumti uume miti. Waan akka adda bilisummaa Oromootti yeroo dheeraa irratti hojjenne naannoon Oromoon qubatee jiru biyya Oromoo kan ta'u Oromiyaa wanti jedhamu Oromoodhaanis saboota biraatiinis addunyaadhaanis beekamuu qaba jennee yeroo baay'ee waan irratti mari'anne isa itti guutiidha ture kanan yeroo sana Mallasitti himaa ture. Gaariidha. Egaa eegasii dhuftanii chaartera keessa galamee isinillee akka mootummaa sana akka pirezidaantiitti akka yookaan immoo muummee ministeerummaatti hooggantanu yaanni dhiyaatee ture natti fakkaata Mallasumatu iyyuu maqaa isin dhahe fakkaata hin diddan yaala sana namoonni tokko baga didee warri jedhanu jiru namoonni yaraan immoo maaliif didee ala sana carraa Oromoo dabarsee kennee tunni taayitaa qabatee ture waan jedhanu qabu turani mee gabaabaadhumatti waan sana maaliif diddanii? Hojiin Mallas natti kennuu barbaade akkasiin yaaddan kana waan aangoo qabu miti. Waanuma duwwaa tokko natti kennuu barbaade akkan isaaf hojjedhu barbaada. Sunis itti aanaasaa ta'ee akka ani walgahii Council of Representatives jedhamee beekamu sana gumii idda bu'oota kan jedhamu sana akkan dura taa'aa ta'ee geggeessu barbaada ture. Kana jechuun maal jechuudha gaafa dubbiin lallaafaan jiru yaanni guddaa ulfaataa hin taane jiru hojii sanaan hojjedha inni immoo harkisaa hiikameetu waan barbaade uummata keenya irratti hojjeta sanaaf aan jechuuf sana godhe malee anaaf yaadee yookaan kabajaa ana yookaan adda bilisummaa Oromoo yookaan Oromoodhaaf jedhee hin turre. Hojii bu'aa hin qabne akkasii namaaf hojjechuurra nuti kan keenya irratti xiyyeeffannu ka Oromoo irratti xiyyeeffannu jechuurraahi waan duwwaa aangoo tokkollee hin qabne sana didne. Diduun keenya qajeelaadha jedheetiin amanaa.
Nami keenya garuu yoo shuumatuma argachuudha irraa gammada ta'a. Sun yoo bu'aa ittiin buufte yoo uummata keetiin waa ittiin goote malee uummata keetiif waa hin taru taanaan sana duras sana booddees sadarkaa olaanaatti Oromoonni bakka qabatan marcumarra taa'an ni turan. Oromoodhaaf garuu homaan dabarsine. Waan Oromoo fayyadu yoo ta'e qofa ka fudhannu malee akkasumatti hojii dhabee miti kanan adda bilisummaa Oromootti makame. Hojii barbaadee ofii kiyyaa waa dabarsa ofii wayyeeffachuuf maqaa horachuuf horii horachuuf hin turre. Uummatichaaf waa dabarsuuf ture. Marcumni Mallas natti kennuu barbaade sun Oromoodhaaf bu'aa tokko illee hin buusu kanaaf dinne. Mootummaa ce'umsaa keessa gaafa bahuudhaaf murteessitan dhiibbaan adda addaa akka ture kanaan duras irra deddeebitanii dubbattaniittu keessaas alaas dhaaba keessaas saba keessaas achumma wayyaanidhuma keessaayyuu dhiibbaan adda addaa akkasin baatanii deemtanu akka ture yeroo adda addaa dubbattanii turtanii. Garuu xinnoo hin sardamamne ittuu obsa qabaachuun jiraatee bubbulamee ilaalamee haalli amma keessa jiru haalli qabsoon Oromoo keessa jiru haala geeddaramaa ta'e haala kan biraa keessa hin jiraatu ta'aa ture.